waldaan qorannoo Oromoo kan dhaabbatee fi qorannoo geggeessuu fi Oromoo irratti. Oromoon seenaa dheeraa qabaa, aadaa bal'aa qabaa. Haa ta'u malee biyya kana keessatti waggoota dheeraaf jaarraa tokkoof walakkaa olii akka fedhii isaatti seenaan isaas beekamee aadaan isaas afaan isaas kabajamee gatiin jiraannee fi tokkoffaa kana qorannee dhaloota dhufuuf dhaloota har'aaf illee beeksisuu barbaanna. Yaadni keenya gaa inni duraa qorannoodha. Qorannoon kun immoo isa durii barbaaduu qofa irratti otoo hin ta'in kan gara fuulduraas immoo maalinni galteen kaayyoon qorannoo maaliyyuu beekumsa maddisiisuudha. Beekumsa karaa adda addaatiin maddisiifnee beeknee wanti hojjennu immoo beekumsa irratti akka hundaa'u gochuu fi bu'aan qorannoo gaa wanta galtii poolisiif ta'uu waan akkasii fiduudha. Kana hojjannaa wanni adda addaatu jira amma kan Oromoo irratti qoratu wanni instituutii adda addaatu jira. Isaa waliigallee waliin dorgomoo otoo hin ta'in waliigallee hojjannee isa tokko kan hojjetu inni kan biraa hojjetee kan inni kaan dagate immoo kaan hojjetee walitti fidee beekumsa guutuu ta'ee saba keenyaaf keessumaa immoo dargaggoowwan keenyaaf dhiyeessuudha yaadni keenya. Faayidaa guddaa qaba qorannoon beekumsi kamiyyuu faayidaa guddaa qaba jechaan saba tokko naa qorattee eenyummaa isaa beektaa, seenaa isaa beektaa, aadaa isaa beektaa, hawaasummaa isaa hunda ni beektaa. Warri si beekuu barbaadanis akka laayyootti yaada kee argatu waliin dubbachuuf, waliin hojjechuuf, walii galteen hojjechuuf galtee guddaadha kuni. Siif immoo saba Oromootiif wanniidha waan eenyummaa isaanii calaqqisu ammuma barri deemu ammuma barnoonni ammayyaa dhufu immoo wanti irraanfatamaa deemu baay'eetu jira amma globalization kan jedhan kuni wanni beekumsa dur hundee qabu biyya jiru irratti wanta dabaa hojjetaa irraanfatamaa deema. Isa akka bannee isa dookumentii gochuu waa tokko dookumentii gochuu duwwaa ta'uu hin ta'in immoo bu'aa qaba. Har'as bu'aa qaba. Gadaa soo laaltee safuu Oromoon uumamaaf qabu yoo laalte baay'ee namni alaayyuu irraa barachuu kan qabutu jira. Kana hojjenna jechuudha. Guyyaa har'aa Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin walta'iinsa waldaa qorattoota Oromoo waliin ta'uudhaan as Iskaaylaayititti kora qorannoo idil addunyaa lammaffaa waliin qopheessaa jirra. Egaa kana yogguu waliin qopheessinu kaayyoon ooraa dhaabbateef akkasumas kaayyoon giddugalli keenya yookiin giddugalli qo'annoo fi qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin dhaabbateef kaayyoo wal fakkaataadha. Keessattuu safuu, afaan, duudhaa aadaa saba kanaa qorachuu qofa otoo hin taane bifa maxxansaatiin fi akkaataa jaban yookiin ammayyummaan kun deeggaruun uummata kan birayyuu ga'uudha, uummata addunyaa bira ga'uudha. Dhugaan Oromoon qabu, safuun Oromoon qabu, aadaan Oromoon qabu uummata addunyaa biraan ga'uudha. So kana keessatti Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin kanaan dura qorannoowwan garaagaraa hojjeteera. Keessattuu aadaa irratti, beekumsa dur irratti, seenaa irratti, aartii Oromoo irratti qorannoowwan garaagaraa hojjetee maxxansiiseera. Maxxansiisuu qofa miti. Keessattuu akkaataa nageenya buusuu Oromoon qabu, beekumsa durjii, beekumsa durii, beekumsa xabboo qeedhaa qabu akkaataa kamiin nageenya buufachuu danda'a kan jedhu qorannee isa immoo gara tiyaatiraatti jijjiirree yeroo garaagaraa manneen tiyaatiraa Finfinnee keessa jiran keessatti agarsiisaa turreerra. Kun akka bu'uuraatti yookiin akka ka'umsaatti nu tajaajileera. Keessattuu qorannoowwan hojjetaman ofumaa sheelfii publish ta'anii sheelfii qofarratti hafuu qofa otoo hin taane akkaataa namni fedhii namaatiin amma yeroon isaa yeroo saayinsiitidha, amma yeroon isaa yeroo teekinooloojiitidha. Namni qeesaa taa'ee, namni mana isaa taa'ee, namni teessoo isaa yookiin dombii isaa irra taa'ee yookiin siree isaa irra taa'ee waan jiru aksas gochuu barbaada. So qorannoo nuti qorannu hojii nuti hojjennu immoo waan jabana kana faana walgituu danda'u.
Addunyaan yeroo addunyaa AI keessa jirti nuti immoo beekumsa isa durjii yookiin isa durii qofannee dunuufannee taa'uudhaan qabnu. So hojiiwwan hojjetaman kan akkaataa addunyaa itti barbaaddu faana wal simsiisuudhaan uummata bira yookiin uummata addunyaa bira gahuun dirqamadha. Qorannoon kunis qorannoo idil addunyaan kunis isa bu'uura kan godhatedha jechuudha. So keessattuu qorannoowwan hojjetaman bifa haala amma addunyaa itti barbaadduun qorattoota bira gahu, uummata addunyaa bira gahu bifa namni barbaaduun oodiyoodhaanis viidiyoodhaanis maxxansaalee garaagaraatiin bira gahudha. Kana waliin wal qabatee egaa Yuunivarsiitiin Amboo giddugalli qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin yeroo garaagaraa akka idil addunyaattis dhaabbilee garaagaraa faana hojjeta. Akka biyyaattis dhaabbilee garaagaraa faana hojjeta. So including Ministry of Culture, National Theatre, Institute qorannoof qo'annoo IICO, biiroo aadaa fi turizimii, giddugala aadaa Oromoo, waldaa barreessitoota tiyaatira Oromoo faana dhaabbilee garaagaraa faana akka biyyaalessaatti hojjenna. Akka idil addunyaattis dhaabbata International Oromo Culture Institute dabalatee dhaabbilee idil addunyaa danuu faana hojjenna. Kana goonu wanta asitti hojjetamu dhimmi Oromoo, dhimmi saba kanaa as qofatti qeematti hojjetamee asumatti waan konsamshinii keenya qofa osoo hin taane iskoolaa addunyaa bira beektota addunyaa bira gahee isaaniifis galtee ta'uudha akkaataa danda'uudha. So kan nuti kompiit goon addunyaa faana waan ta'eef akkaataa kanaan Yuunivarsiitiin Amboo giddugalli qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin waldaa qorannoo Oromoo faana waliin ta'uudhaan qorannoo idil addunyaa isa lammaffaa jooyintilii waliin qopheessine kana fakkaata. Waldaan kun erga hundaa'e waggaa arfaffaa isaati. Dhugaadhumatti waggaa mayyartuu kanatti kitaabolee gara 7 ta'an afaan garaagaraatiin paablish godhee kan maxxansee uummataaf rabseera. Akkuma sila waliin laalle laabrarii guddaa ijaarsisee bakka uummanni Oromoo itti kitaaba bitatee dubbisuu danda'u uummataaf ifa godhee jira. Kun jalqabbii gaariidha. Garuu immoo akka dhaabbataatti hanga nan beekutti karoora qabu. Kan bal'isuudhaaf godinaalee Oromiyaa keessa jiran atleast yoo xiqqaate magaalota godinaa kan Oromiyaa keessa jiran irratti buukshooppii tokko hin banne jedhanii yaada qabu. Kana jalqabbii gaarii arginee dhugaadhumatti wanni asitti barreeffamu kun uummata biraan gahu taanaan gatii hin qabu. Keessattuu sadarkaa elementariitti ijoollee fi haaskuulitti ijoollee baratan kanaaf bu'uura ta'ee akka supplementary reading materiaalitti dhiyaatu taanaan ammas gatii hin qabu. Gaaffii akkuma silsilanaa kaafteef biiroo barnoota Oromiyaa waliin akkamiin waliin hojjetaa jirtu kan jedhuuf dhugaadhumatti argitee haga humni keenya danda'e waldaa Instituutii qorannoo Oromoo wajjinis waajjira biiroo barnoota Oromiyaa waliinis dhimmoota Oromoo fi Oromiyaa irratti barnoota Oromiyaa irratti beekumsa hawaasaa irratti warra waliin hojjennu ni qabna. Haa ta'uti kana jabeessinee itti fufuu nutti jiraata. Yoo sanan ta'in distribuushinii isaa yookaan immoo raabsaan isaa akka gaariitti yoo hin hojjetamin waan karoorfanne kanaaf galmanii gaa jennee amanuunis namatti ulfaata. Hundaafuu jalqabbii gaarii jira akkuma sila waliin laalleessanidha. Kanaaf jalqabbiin jiru kun cimee akka itti fufu abdiin qaba. Waajjira biiroo barnoota Oromiyaa waliinis waan kun cimsanii raabsanii sadarkaa aanaa fi gandaatti illee deemuu qaba. Wanni asitti barreessine kun hawaasa keenya biraan gahu taanaan aanaalee Oromiyaan qabdu keessa gahu taanaan waan tokko hiika tokko iyyuu hin qabaatu. Maaliif jennaan wanni nuti barreessinu ofii barreessina miti hawaasa keenya barreessina. Kanaaf uummaticha bira dhaqqabuudhuma qaba jedhee tana manaan illee.